Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota Birmaduu Miidiyaa oduu har'aaf qopheeffannee qabannee dhiyaanneerra. Oduu keenya har'aas kan isiniif dhiyeessu ani Taliilee Roobaati. Jalqaba irratti matoota oduu keenyaan isinitti hima. Adda Bilisummaa Oromoo wal harkaa fuudhinsa baallii gadaa Gujii 75ffaatti gammadu ibse. Sirna gadaa hacuuccaa abbootii irree keessa darbee har'a ga'uusaa heeruudhaan uummanni sirna dimookiraasii ammayyaaf bu'uura ta'e kana tikfatee gara sirna bulchiinsa walootti akka deebifatu dhaamsa dabarseera. Shawaa Kaabaatti namoonni 14 lola tibbana geggeeffamaa ture hordofee ajjeefamuun gabaafame. Lola cimaa godina Shawaa Kaabaa aanaa hidhabuu abootetti geggeeffamaa jiruun miidhaan guddaan qaqqabuu jiraattonni himaniiru. Ameerikaan marii nageenyaa marsaa sadaffaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti geggeeffamu mijeessuuf qophii ta'uu ibsiteetti. Marii marsaa lamaaf geggeeffame hin milkaa'in hafe marsaa sadaffaa itti fufsiisuuf Ameerikaan fedhii akka qabdu beeksifteetti. Himannaa Soomaaliyaan mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti dhiyeessite Itoophiyaan balaaleffatte. Haasaa Soomaaliyaan waltajjii sanarratti taasifte haasaa fudhatama hin qabnedha jechuudhaan qeeqxeetti. Kunniin matoota oduu keenya har'aati. Haga xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeera. Gara babal'ina oduutti waliin dabarra. Addi Bilisummaa Oromoo wal harkaa fuudhinsa baallii gadaa Gujii 75ffaa gammadu ibse. Sirni gadaa hacuuccaa abbootii irree keessa darbee har'a ga'uusaa heeruudhaan uummanni sirna dimookiraasii ammayyaaf bu'uura ta'e kana tikfatee gara sirna bulchiinsa walootti akka deebifatu dhaamsa dabarseera. Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo dhimma kanarratti baase akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Sirni gadaa gaaddisa hin diigamne Oromoon cufti jalatti of arguudha. Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo ABO. Oromoon saba guddaa hortee kush naannawa gaanfa Afrikaa jiraataa turee fi jiru. Uummata sirna ittiin bulmaata mataa isaa kan madda dimookiraasii ammayyaa ta'e sirna gadaa qabudha. Akka maanguddoonni Oromoo himansaan dhalootaa dhalootatti dabarsaa turan irraa kan hubannu hundeeffamuu sirna gadaan duratti Oromoon gurmuu tokkoo fi waliin jireenya hawaasummaa isaa cimsuuf jecha sirna hangafaa fi quxisuun wal bulchaa tureera. Dhaawataan garuu sirna gadaa hundeessuun caalaatti of ijaaree diina isa weeraree ofirraa qolatee dachee Oromiyaatti kabaja horee akka ture seenaa irraa hubachuun ni danda'ama. Haa ta'u malee sirni gadaa Oromoo xumuramuu lola jaarraa 16ffaarraa eegalee hanga gaafa walakkeessa jaarraa 19ffaatti sababoota dhiibbaa keessoo fi alaatiin dadhabaa dhufe. Itti fufuunis walakkeessa jaarraa 19ffaarraa eegalee dhiittaa fi dhiibbaa sirnoota nugusaatiin cabee gadaan Oromoo inni waloon ture harca'ee goleetti gale. Uummatni giddugala siyaasaa Political Center madda walaabuutti qabaataa turee fi qajeelfamoota jiran cufaa achi fudhachuun ittiin wal taaligaa ture. Dhiibbaa keessoo fi alaatiin adda citee madda walaabuu cinattis humna isaa jabeeffachuun bakkoota garaagaraa mormorii hanga Haara Xaanaattii fi Finfinnee dabalatee giddugala siyaasaa beekamaa qabaataa ture. Caffeentumaa sirna gadaa Oromoo inni waloo madda walaabuu haa ta'u malee goleelee Oromiyaa cufa keessatti caffeetumaa sirna gadaa mataa isaa of danda'e qabaataa tureera. Isaanis Oromoon giddugala Oromiyaa Shawaa Ba'aa yookiin Tuulamni Odaa Nabeetti, Oromoon giddugala Oromiyaa Shawaa Lixaa yookiin Macci Odaa Bisilitti, Oromoon kibba bahaa Oromiyaa Arsii fi Baalee yookiin Sikkoo fi Mandoo Odaa Roobeetti, Oromoon ba'a Oromiyaa Harargeen yookiin Ituu fi Humbaannaa Odaa Bultumitti, Oromoon lixa Oromiyaa Wallaggaa yookiin Macci Odaa Bulluqii fi Makkoobilitti, Oromoon kibba Oromiyaa Booranni Gumii Gaayootti, Oromoon kibba Oromiyaa Gujii Me'ee Bokkuutti, Oromoon kibba lixa Oromiyaa Hiluun yookiin Macci Odaa Dooggiitti, Oromoon kibba lixa Oromiyaa Jimmaan yookiin Macci Odaa Ullee fi Baabboo Koyyeetti, Oromoon kaaba Oromiyaa Walloon Odaa Gaaraadootti fi iddoo biraattis bifuma wal fakkaatuun kanneen argaman karaa abbaa muudaan hanga gaafa sirna garboonfataan quunnamtiin waloo adda cituutti sirna gadaa ititaa cimaa fi furga'aa qabaataa tureera.
Akka kanaan sirni gadaa Oromoo sirnoota abbaa irree dhufaa darbaan dhiibbaan irratti raawwatamaa ture irraa dandamatee har'a walharkaa fuudhamaa kan dhufe keessaa tokko gadaa Oromoo Gujii isa Me'ee Bokkuuti. Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n sirna walharkaa fuudhinsa baallii gadaa 75ffaa Ardaa Jila Me'ee Bokkuutti raawwachuu yeroo argu gammachuun nutti dhagahame akkaan olaanaadha. Walharkaa fuudhinsi gadaa kun haala duudhaa isaa eeggateen waggoota 600 oliif dhaloota irraa gara dhalootaatti baallii dabarsaa asiin kan ga'e gadaan Oromoo Gujii har'a abbaa gadaa 75ffaa bira ga'eera. Haala kanaan Guraandhala 21/2024 baallii gadaa abbaa gadaa 74ffaa Jiloo Mandhoo irraa abbaa gadaa Jaarsoo Dhugoo abbaa gadaa Gujii 75ffaa ta'uun baallii fudhataniiru. Gadaa Armuufaa 74ffaan abbootii gadaa Roobaleetti baallii gadaa 75ffaa dabarsanii kennaniiru. Gaaddisa Oromoo bara baraa kan ta'e sirni gadaa ganna 8 walharkaa fuudhamu gadaan Oromoo Gujii Ardaa Me'ee Bokkuutti sirna duudhaa fi safuu isaa eeggateen geggeeffamuu isaatti irra deebiin Adda Bilisummaa Oromoo gammachuu itti dhaga'ame ibsata. Haa ta'u malee gaaddisni odaa Oromoo guddaan Oromoon jalatti da'eeffatu sirna gadaa qabaachuu fi tikfachuun keenya akkuma jirutti ta'ee ammas sirni gadaa diinaan nu harkatti cabee ture of ta'ee of danda'ee tuttuqaa abbootii hirree aangoo siyaasaa afaan qawween dhuunfachuun afaan qawween uummata bitaa jiran jalaa bilisa ba'ee dhaabbata jabaa fi ititaa ta'ee akka sirna bulchiinsaatti labsannee ittiin buluu irra hin geenye. Sirni gadaa seenaa qabaachuu fi dhaabbata UNESCO irratti haa galmaa'u malee lafarratti ifaa fi mul'ata ta'ee guutummaa godinaalee Oromiyaa keessatti sirna bulchiinsa uummataaf tajaajila waloo kennurra rarra'ee hanqatee jira. Kanaaf Oromoon akka sabaatti bu'aalee harka irraa qabu jabeeffataa milkaa'inni guddaan argachuu malu akka isaaf hafu dagachuu hin qabu. Maa irratti qabsoon bilisummaa Oromoo Adda Bilisummaa Oromoon geggeeffamu qabsoo dimokiraasii mirga abbaa biyyummaa walqixxummaa sabaaf sablammootaati. Kanuma waliin ABO'n dimokiraasii haqaa lafa qabsiisuuf qabsoo taasisu keessatti sirni gadaa bu'uura dimokiraasii ammayyaa ta'uu baree qabsoo haqaa uummanni keenya rakkoo gama hundaan keessatti kufe keessaa akka ba'uuf wareegama barbaachisu cufa kaffalaa tureera ammas itti jira. Waan ta'eef Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n sirna gadaa Oromoo waloon ture diinaan cabee golee goleetti gale bakka turetti deebisuu duudhaa fi safuu uummata keenya bakka itti tiksuun aadaa Oromoo hundeen jabeessuuf hojjeta. Itti dabaluunis uummanni keenya golee Oromiyaa cufa keessa jirtan hundee dimokiraasii ammayyaa kan ta'e sirna gadaa keessan tikfachuun waan safuu fi safeeffannaa Oromoo cabsu osoo isin hin dagin waan keessan jabeeffadhaan dhaamsa keenya. Kanaaf kan sirni gadaa gaaddisa hin diigamne Oromoon cufti jalatti of arguudha jenneef injifannoo uummata bal'aaf Adda Bilisummaa Oromoo Guraandhala 21/2024 Finfinnee. Lola tibba kana waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa Itoophiyaa gidduutti geggeeffame hordofee lubbuun namoota nagaa 14 darbuun gabaafame. Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Hidhabuu Habooteetti namoonni nagaa 14 ajjeefamuu jiraattonni himaniiru. Namoonni 10 ol ammoo madaa'uun gabaafameera. Lola meeshaa waraanaa gurguddaadhaan deeggarame guyyoota 3 darban walitti aanee geggeeffameen magaalaa Ejeree dabalatee gandoota adda addaa keessatti miidhaan uummata nagaarra qaqqabeera. Magaalaa Ejeree keessatti dilbata darbe namoonni 7 ajjeefamuu jiraatan magaalattii himeera. Ajjechaa kana kan raawwate waraana mootummaa Itoophiyaa ta'uu heeruudhaan isa duraa waraana bilisummaa Oromoo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti lolli geggeeffamaa akka ture himameera. Nageenyi aanichaa ammallee baay'ee yaaddessaa ta'uu kan eeran jiraattonni sababa lola kanaatiin uummanni karaa itti ba'ee galu dhabee rakkoof akka saaxilamee fi tajaajila hawaasummaa kanneen akka barnootaa, fayyaa fi geejjibaa dhaabbatee akka jiru himan. Aanaa kana ganda Lalluu jedhamu keessatti namoonni 8 akka ajjeefames gabaafameera. Lolli ammaan duras aanicha keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa Itoophiyaa gidduutti geggeeffamaa akka ture kan himan jiraattonni inni alanaa garuu lola cimaa akka ta'e dubbatu.
godinicha keessatti lola yeroo adda addaatti geggeeffamaa tureen miidhaan qaqqabaa akka ture gabaafamaa tureera. Humni Amaaraa Faannoo jedhamus godinicha keessatti sochii waraanaa taasisaa jiraachuun ni beekama. Ameerikaan marii nageenyaa marsaa sadaffaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu haala mijeessuuf qophii ta'uu ishee ibsite. Ministeera dhimma alaa Ameerikaatti barreessituu itti aantu dhimmoota Afrikaa kan ta'an Mooliifii fi gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Maayik Haamer ibsa guraandhala 21 laataniin mootummaan Ameerikaa marii nagaa marsaa sadaffaa waraana bilisummaa Oromoo waliin godhamu haala mijeessuuf fedhii akka qabu ibsaniiru. Qondaaltonni Ameerikaa kunniin dhimma yaa'ii gamtaa Afrikaatti bana geggeeffame akkasuma haala yeroo Itoophiyaa, Somaaliyaa, Koongoo fi Sudaan keessa jiru laalchisee ibsa laatan irratti Ambaasaadder Maayik Haamer mootummaan Itoophiyaa marii nagaaf eeyyamamoo ta'uusaa marii waboo waliin taasifamuun alatti marii hidhattoota Amaaraa Faannoo waliin godhamu yoo jiraate irratti hirmaachuuf fedhii qabaachuu himan. Maayik Haamer mootummaa isaanii bakka bu'uun marii nagaa marsaa lammataa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti baatii sadaasa darbe Taanzaaniyaatti geggeeffame irratti kallattiidhaan haala mijeessummaan hirmaachuu isaanii yaadachiisuun ammallee marii marsaa sadaffaa furmaata waaraa ta'uu haala mijeessuuf qophii ta'uu keenya qaamolee lammaniif beeksifneerra jedhan. Waldhabdee waggoota 5 darbaniif Oromiyaa goolaa jiruuf furmaata laachuuf kaayyeffatee mariin nagaa mootummaa federaalaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti marsaa lammaffaaf Taanzaaniyaatti geggeeffame waliigaltee malee xumuramuun ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa yeroo garaagaraatti waraana bilisummaa Oromoo waliin marii marsaa sadaffaa itti fufuu qophii ta'uu ibsaa tureera. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahimad torban lama dura mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaatanii dhimma marii nagaa marsaa lammaffaa fashalaa'ee fi itti fufiinsa marichaa laalchisee wayita haasa'an waboon qalbii isaaniitti deebi'anii akkaataa seera biyyattii kabajeen mari'achuuf fedhii yoo agarsiisan nuti yeroo hunda qophiidha jechuun dubbatan. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa marii marsaa lammataa irratti waboon fedhii aangoo qooddachuu daangaa hin qabne dhiyeessee jechuun komachuun isaanii yaadatama. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin mootummaa waloo hundeessuuf akka gaafate ibse dhimma aangoo kan hin kaafne ta'uu ibsaa tureera. Itoophiyaan himannaa Soomaaliyaan mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti dhiyeessite akka ishee gaddisiise ibsite. Guyyoota muraasa dura mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti argamuun ejjennoo mootummaa isaanii kan dhageessisan ergamaan addaa Soomaaliyaa Abukaar Usmaan Itoophiyaan lafa Soomaaliyaa fudhachuu barbaaddi jedhanii turan. Akkasumas waliigalteen Somaalilaandii fi Itoophiyaa gidduutti mallatteeffame labsii waraanaati jechuudhaan ibsan. Haasaa isaanii kana ilaalchisee Itoophiyaan ibsa laatteen himannaa fudhatama hin qabnedha jechuudhaan qeeqxeetti. Waliigalteen Somaalilaand waliin taasifames adeemsa idila addunyaa kan hordofee fi adeemsa kiraa lafaa biyyoonni biroo karra galaanaa argachuuf raawwataniin kan wal fakkaatu ta'uu mootummaan Itoophiyaa ibseera. Oduu wal qabatuun ministeerri dhimma alaa Ameerikaatti barreessituu itti aantu dhimmoota Afrikaa kan ta'an Mooliifii fi gaanfa Afrikaatti ergama addaa Ameerikaa Maayik Haamer ibsa kaleessa guraandhala 21 laataniin hooggantoonni Itoophiyaa fi Soomaaliyaa wal dhabdee gidduu isaaniitti uumame akka tasgabbeessan dhaamaniiru. Mooliifiin Finfinnee fi Moqaadishootti argamuun hooggantoota biyyoota lamaanii waliin mari'achuu fi haala gaariitti akka wal quunnaman gargaaruuf yaaluu isaanii heeruun waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti mallattaa'e hordofee wal dhabdee naannichatti uumame furamuu akka qabu hubachiisaniiru. Yaalii Itoophiyaan buufata doonii tajaajila daldalaaf oolu argachuuf taasiftu sirrii ta'uu heeranii kunis mootummaa Soomaaliyaa waliin marii taasisuudhaan karaa nagaatiin hojjetamuu akka qabu dubbatan. Dhimmi Somaalilaandis furmaata argachuu kan qabu uummata Soomaaliyaa fi Somaalilaandiin malee giddu seentummaa qaama alaatiin ta'uu akka hin qabnes hubachiisan. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaarraaf qindeeffannee kana fakkaata ture. Waan hordoftaniif galatoomaa jechaa sagantaa keenya afanii waliin turtii gaarii.